Seenaa gaddisiisaa baay'ee nama barsiisu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessan baga dhalachuu gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin ga'e. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu anis Gammachiis Tashoomeeti. Intala dubaraa tilmaamaan umuriin ishee waggaa 24 haga 6 kan taatu tokkotu daandiirra otoo deemtuu moobaayilii lafaa argiti. Moobaayiliin kun iskiriiniin isaa gara fuulduraa akka cabaa wayiiti. Haa ta'uutii garuu ergaa dabarsuu, barreessuu fi faayidaawwan moobaayiliin kamuu oolchuu danda'u hundumaa sirriitti ni oola. Maarree dubartiin kun akkuma argiteen abbaan isaa yoo bilbilee fi geesseen kennaafi jettee yaaddus abbaan bilbila kanarratti bilbilachuu didee. Bilbila koo naaf deebisi jedhee kan gaafatu ni dhiba. Haa ta'uutii garuu galgala yeroo hundaa ergaan gabaabaa bilbila kana keessa ni seena. Yeroo hedduu intalli dubaraa kun icciitii namaa arguu kiyyarra dhiisuu wayya jettee keessus haa ta'uutii garuu abbaan bilbila kanaa otoo hin gaafatiin torbee waan darbeef tarii karaa ergaa gabaabaa kanaa nama kana argachuu nan danda'a jettee yaaddee bilbila sanas ni banti. Yeroo bantu ergaa gabaabaa yeroo hundaa abbaa kootu deebi'i sin barbaadaa waliin jiraannaa irra deddeebiidhaan kan jedhu ture. Dubartiin kunis ergaa kana argitee baay'ee naatee suuraa keessa seenuun illee abbaan moobaayila kanaa eenyu akka ta'e suuraadhaan barte. Haa ta'uutii garuu eessa akka jiraatu eenyu akka inni ta'e waan beektu tokkoyyuu hin qabdu. Kallachumaan gara daandii moobaayila kana argiteetti baatee namoota gaggaafachuu ni eegalte. Nama kana ni beektuyi jettee yeroo gaafattu kan nan beeka jedhee deebisuu fi tokkoyyuu hin arginne. Guyyaa guutuu achi ooltee gara giroosarii tokkootti gortee keessummeessaa giroosariitiin tarii nama kana ni beektaayii jettee yeroo gaafattuuni jalqaba irratti lakkii anoon beeku jedhee erga deebisee fi booda suuraa isaa erga sirriitti ilaalee eeyyeen kun achi taa'aa jira miti adaraa maaloo dhugaatii dabalataa hin affeeriniin yeroo ammaa kanatti baay'ee machaa'ee waan jiruuf eenyu waliin iyyuu dubbachuu hin barbaadu jedhee deebiseefi yeroo kanatti dubartiin kun baay'ee naatee haala itti nama kanatti siqxu yaadu eegalte. Suuta jettees bira teessee maqaa isaa kaashariin suni waan ittiin himeef abaluu si barbaadeen ture jettee gaafattiini. Namichi kun baay'ee machaa'ee waan jiruuf ani immoo sin barbaannee maalaa godhuree jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti isheen lakkii meeshaa gatteettu siif deebisuuf hin dhufeeraa jettee gaafatteeni. Yeroo kanatti inni hin barbaadu fudhu maalumayyuu haa ta'u anaan meeshaan na barbaachisu hin jiru jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti isheen baay'ee aartee daa'imni kee guyyaa guyyaatiin koottu na fudhu yaa abbaa koo jedhee si kadhachaa jira. Dafii dhaqqabii fi maalirra akka inni jiru hin beektu yoo ta'e jettee gaafatteeni. Yeroo kana namichi kun baay'ee aaree ofii kooyyuu nama na fudhatu hin dhabeeraa daa'ima ofitti fudhachuu mitiitii har'a anarra daa'ima kiyya wayyaa inni abdii gara fuulduraatti jiraachuu qabaa ani immoo jiraachuuf nama abdii kute kunoo bifa kanaan nama jiraatudha jedhee rifeensa isaa waggoota hedduu dura murate xuraa'ee foolii godhate itti argisiise. Yeroo kana innis maal taatee jireenya kana keessa seentee jettee gaafattiini. Yeroo kana innis ana haadha manaa koo fi daa'ima koo daa'ima lammaffaa argachuuf hawwii guddaadhaan eegaa otoo jirru ciniinsuun haadha manaa kootti dhufee hospitaala seentee haa ta'uutii garuu daa'imni dubaraa gadameessa ishee keessa jiru rakkoon waan mudateef dooktaroonni haadha manaa kee moo daa'ima kee akkasiif fayyisnu barbaannaa jedhanii yeroo na gaafatan haadha manaa koo jedheen deebisee fi haa ta'uutii garuu daqiiqaawwan muraasa booda
haati manaan kiyyas daa'imni kiyyas akka boqottee yeroo natti himan waanan ta'u akkattan jiraadhu hin dhabe. Eega sanii jireenyi na harkaa deemee jiraachuufis fedhiin qabu jedhee isheetti dubbata. Isheenis baay'ee gadditee fi ofiif yoo jiraachuu jibbite daa'imni kee boru waan guddatuuf daa'ima keef jiraachuu qabdaa jettee gorsiteeni. Yeroo kana innis ani dhiiradha, hin tolchu, hin bilcheessu, hin miicu, waa'ee hojii manaa hin beeku, akkamittiin daa'ima ofitti fudhadhu naan jettaa? Ergan seenaa koo guutuu sitti himee lapheen koo bakka itti cabe ergan sitti argisiisee jedhee horii gaafataanii. Yeroo kanatti isheenis rakkoon kee kanadha taanaan homaan ta'u ani sin gargaaraa, gargaartuu keessiif hin ta'a, hanga ati hojii mana keessaa sirriitti bartutti wanta hundaan si biran dhaabbadhaa jettee deebistiifi. Yeroo kanannis machii isaarraa xiqqoo qabbanaa'ee gara daa'imni isaa jiru dubartii kana qabatee deemee gara manaattis fidatanii dhufanii. Jalqaba namichuma kana rifeensa isaa irraa miiccitee kukkuttee fi uffata isaa jijjiirtee fi nama fakkeessite. Daa'imni waggoota dura arge abbaasaa, abbaan koo fuula yeroo haati koo jirtuutti deebi'e jedhee gammadee, abbaa kanaan booddee fuula kee akka silaatti hin jijjiirin jedhee sitti dubbatate. Abbaan yeroo dheeraadhaaf fuullee keessatti of hin ilaalle waan tureef bareedina simboo duraan qaburraa baay'ee akka hir'iseeru, baay'ee akka miidhameeru galeefi. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun mana sana keessatti baatiiwwan lamaaf haadha taatee abbaa manaa hojii barsiiste. Daa'imnis abbaa isaa bira taa'ee barnoota barachuu eegale. Abbaan manaas hojii waan hundumaa baree dubartii kanas baay'ee galateeffate. Haa ta'uutii garuu guyyaatti dubartiin kun amma kunoo hojii mana keessaa si barsiiseera, atis dhugaatii dhiistee jireenya kee duratti deebiteettaa gara mana kootti nan galaa jettee gaafattuuni. Abbaan manaan machaa'aa of wallaalaa daa'ima isaa ofii dadhabee namni guddisuufii ture. Kunoo anaan daa'ima koos kan nu fakkeessite ilaalii, kaleessa dubartiin mana kootii baanaan qalbiin koo cabee har'ammoo dubartiin mana koo seennaan qalbii natti deebistee maaloo bara jireenya koo guutuu si waliin jiraachuun barbaadaa natti heerumii jedhee imimmaansaa lakkuu maddii isaarra dhangalaasaa jilgeenfatee kadhateeni. Yeroo kanatti isheenis baay'ee gammaddee anis kana sirraan eegan ture, gammadeen jaalalaan si waliin jiraadhaa jettee waadaa isaa harkaa fudhattee yeroo sanarraatii kaasee gaa'ela uummatanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii ilmaan gara biraarlee horatanii jireenya eegalanii. Edaa moobaayilli cabduun sun baddee harka dubartii kanaarratti argamte jireenya nama kanaa ol kaasuufi. Dubartiin kun moobaayila kana deebisuuf deemsa yeroo godhatteetti gaa'ela mataa ishee argatte. Otuu nuyi har'aati ta'e immoo moobaayila lafaa argine deebisuu miti, yoo bilbilamee hin kaasnu hanga dafnee keessaa foormaat goonee suuraa bilbila balleessinutti ariitiin keenya saffisadha. Wanta gaarii nama godhuuf wanta gaariitu hordofee dhufa jedhama mitire. Kunoo kan akkanaati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.